Yesuus isa dhugaatti amanaa. Gidduu kana waa'ee namicha kanaatu ajandaa ture. Nan deema moo maal jedha jedhan. Ani immoo yoom dhufte silaa immoo gaaffii jedhuun qabaaf konkolaataa kana fakkaatu oofaa jireenya biyya lafaa ishee baqii kana hamma barbaade ari'ee qabachaa nan dadhabee nan deema jedha. Otoo nuti yoom amanaa jennee baay'achuu ayyaana waaqayyoo kadhannuufii nan deema malee jedhe. Kan nama dhibu ammoo wanti baay'een ifa ba'aa jiraachuu isaati. Jirana gooftaa oduun dhabuu fi argachuun nu dhiisisuu qabna taanaan inni gooftaa isa dhugaa miti. Maaliif jennaan hojjettoonni gooftichaa warri dhugaan akkas jedhaniiroo. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa otoo hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Filiphisiyoos 1:29. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamni ari'atamuu, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'aaree? Sababa keetiif namoonni baay'een guyyaa guyyaatti nu keessaa hin ajjeefamu. Akka hoolota qalamuuf jedhaniitti lakkaa'amne jirra kan jedhu caafamee jira. Waan nu irra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallatee mo'icha guddaan arganna. Iddoon jireenya ergamoonni waaqa irraa warri bantii waaqa keessaa aboo qabu jedhamanii sodaataman wanti amma jiru wanti dhufuuf jirus hundinuu wanti humnaa argisiisuu danda'u jaalala waaqayyootti gargar akka nu hin baafne ani beeka. Wanti ol ka'ee jiru, wanti gar fagaatee jirus, uumama keessaa wanti biraas jaalala waaqayyoo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf dhufeetti danda'ee gargar nu hin baasu. Dhumate. Ani amma namichi raajii akkamii turee miti. Gooftaa isa kam duukaa turee dhagaaffiin koo. Isa dhugaa taanaan duutii iyyuu irraan addaan nun baasu jedhameeroo. Kanaaf sila iyyuu hin amanne waan ta'eef warri afaan isaa beektan nama kana gara fayyinaatti waama. Tarii isaa Phaawulos warra Qorontosiif barreessu sana Yesuus isa kan biraa, Hafuura isa kan biraa, Wangeela isa kan biraa akka hin taane inni nuti guyyaama barbaanne biraan deebi'aa jennee himannu kun hubadhaa. An namni hin dadhabuu hin jenne. Kanan jedhee namni gooftaa Yesuusiin isa dhugaa qabu akka waan nama biraatiif gooftaatti amanee wayiitti achii as ba'ee deemaan jiraa qe'ee abaluufaan dhaqaa hin jedhuudha. Kanan jedhe. Hiriira baanee karaa cufnuuree akka inni hin deemneef. Obboleessa nuuf miti ofii keetiif gooftaa fayyinaa duukaa buuta. Eenyu illee kana beekuu qaba. Warri wanti ta'e tokko yeroo itti irratu akkas godhatan dhugaadha suluma bu'aa biyya lafaa duukaa malee gooftaa duukaa hin buune. Kanaaf hoolaatu badaa jira jechuuf iyyuu hoolaa dhugaa ta'uu isaanii beekuu nu barbaada. Daraa nama ergamaa ofiin jedhu kanatti naaf himaa afaan isaaf galuuf. Gooftaa Yesuus isa dhabuu fi argachuu miti duuni iyyuu irraa adda nama hin baafnetti amanii ni dandeessaa yommus naaf jedhanii. Dubbichi amanamaadha. Innis Kiristoosii wajjin duuneerra yoo ta'e isaa wajjin immoo hin jiraanne. Obsaan yoo dandeenye isaa wajjin immoo ni moona. Yoo nuyi saganne innis immoo nu ganuuf jira. Yoo nuyi amanamoo ta'uu dhaabanne inni ofii isaa ganuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti in hafa jedha. 2 Xiimotewos 1:11-13. Yeroo itti jaalalli keenya ilaalamuu qabu kanatti adaraa ayyaana kee isa nu hundumaa keenyaaf baay'isi yaa Abbaa. Gara galaatti gargar galaa jirra. Gooftaa Maraanaataa jechuudhaan kan barreessu obboleessa keenya Waadaa Bultii Caalitii Waaqayyo isaa eebbisuutti hin jenna. Fakkeessummaa mana maree mul'isu. Waggoota 6 darban keessatti manni maree waldaa warra Wangeela Tokkummaa Kaawunsilii Itoophiyaa kun waa'ee namoota miiliyoona 1.2 waraana siiviil Itoophiyaa keessa ajjeefamaa jiran ilaalchisee ibsa kennee hin beeku. Waggoota 6 keessatti sababa walitti bu'iinsaaf waraanaan uummanni miiliyoona 5 ol mana qulqullummaa isaanii irraa buqqa'anii jiru. Dubartiin tokko sababa waraana biyyattii keessaatiin haala jeequmsaatiin yeroo gudeedamtu, gudeeddii akka meeshaa waraanaatiin yeroo bobbaafamtu, guyyaan mul'atu gonkumaa hin jiraatu. Haadholiin, abbootiin, ijoolleen, maanguddoonniif kanneen biroo miiliyoona lakkaa'aman beelaan yeroo du'an beelli ibsa tokkollee hin kennine. Waldaan Masarata Kiristoosii akka jedhetti Wallaggaatti amantoonni 360 ol sababa waraanaan ajjeefamaniiru. Manni marichaa ibsa waldaa Wangeelaa bakka hin bu'uu hin kennine. Manni marichaa ibsa waldaa Wangeelaa bakka bu'u hin kennine. Manni maree kun yeroo miseensonnii fi tajaajiltoonni waldaa Makaana Yesuus waaqeffannaa wiixata ganamaa irratti namoota qawwee
Manni maree kun yeroo miseensonnii fi tajaajiltoonni waldaa makaana Yesuus waaqeffannaa dilbataa ganama irratti namoota qawwee qabanii ajjeefaman ibsa hin kennine. Manni maree kun yeroo amantoonni waldaa guutuu wangeelaa galma waldaa keessa osoo jiranii dirooniin rasaasaan ajjeefaman ibsa tokkollee hin kennine. Har'a garuu lafti fuudhamee na hidhaa na gadhiisaa jechuun itti jiru. Waldaan Qaalayyootii Habashaa lafa kurruuftuu fudhachuun sirrii miti. Manni keessummootaa kurruuftuu waldaa tokko qofaaf osoo hin taane warra wangeelaa hundaaf qabeenyi waldaa kun hatattamaan deebi'uu qaba. Manni maree jedhamu kun kana gaafachuuf aangoo naamusaa hin qabu. Isin namoonni waraana gidduutti shubbisaa turtan, namoonnis du'aa jirtuu akkamitti aktiivistii sirrii ta'uuf deemta? Maalumaaf Waaqayyo argee murteessa. Lafa keenyaaf nagaa buusuu haa kennu. Galatoomaa. Jechuudhaan kan barreesse lubaa Tamasgeenidha. Manni maree waldaa amantoota warra wangeela Itoophiyaa ibsa gaazexeessummaa kenne. Paaster Geetuu Lammaa itti gaafatamaa waajjira mana mareetiin bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti waldaa Qaalayyoo Itoophiyaa giddugala kurriiftuutti sarbama heera mootummaa fudhatamaa jiru mormuuf ibsa gaazexeessummaa kenname. Waldaa Qaalayyoo Itoophiyaatti qabeenya seeraan alaa galmaa'ee bataskaana yookaan waldaa Qaalayyoo kan kenname yoo ta'u bulchiinsi magaalichaas lafa kaaree meetira 40,000 bataskaana irraa humnaan fudhatee namoota dhuunfaa lamaaf kennee jira. Dhiibbaa heera mootummaa nurrattis godhee jira. Dhimma kana irratti ilaalchisee manni kiristaanaa dhimmichi mana murtiitti dhiyaatee bulchiinsi magaalichaa adeemsa ijaarsaa gufachiisaa turee jira. Dhimma kana mootummaa naannoo biyyaalessaa Oromiyaa fi mootummaa federaalaa dhimmi ilaallatuuf dhiyeessinee jirra. Bulchiinsi magaalichaa loltootaa fi bulchitoota lafaa qabeenyaa mana kiristaanaa keessa galchuun ariifachiisaa keessa galchuun qabeenya mana kiristaanaa nama dhuunfaaf dabarsee kennuun gocha seeraan alaa raawwatee jira. Haalli kun hammaataa waan ta'eef seenaa namoota wangeelaa irratti jibba amantii qaban uumuuf itti fayyadamaa akka jiru ni hubanna. Har'a adoolessa 4 gaggeessonni waldaa bakka isaanii deeman osoo deemaa jiranii gocha heera mootummaa faallessu raawwatan. Kanaafuu dhimma jiraachuu keenyaa kana keessatti hanga mirgi heera mootummaa keenyaa kabajamutti qaamolee mootummaa naannoo fi federaalaa dhimmi ilaallatu gaafachuu hin barbaannu. Hanga haqa argannutti wareegama hundaa akka kaffalu isin beeksifna. Kanaaf mootummaan naannoo biyyaalessa Oromiyaa dhimmi ilaallatu qondaaltonni olaanoo fi qaamonni mootummaa federaalaa dhimma kanaa qaamota nagaa uummata hin barbaanneen akka dhaabbatuu fi deebii hatattamaa akka nuuf kennan gaafanna. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo mormii mudate hordofee kaabinee isaanii hunda ari'an. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon abbaa alangaa waliigalaa biyyattii dabalatee ministeerota isaanii hunda hojiirraa gaggeessan. Kun mormii dhiyeenya dargaggoota biyyattii irraa isaan mudate hordofee tarkaanfii fudhatamedha. Hojii isaanii irratti kan hafan Musaaliyaa Mudaavadii dhimma ministeera alaa biyyichaa qofaadha. Mormiin dargaggoota Keeniyaa Ruutoon akka wixinee faayinaansii haaraa qopheessan deebisanii haqan taasisee jira. Pirezidaantichi tarkaanfiin kun lammiilee Keeniyaa dhaggeeffachuu hubachuun kan fudhatamee fi jijjiirama kaabinee keessatti fiduuf taasifamedha jedhan. Mootummaa hunda galeessa deebisee hundeessuuf marii bal'aa akka gaggeessuu hime. Kaabinoota hunda isaanii haari'an malee taanaa pirezidaantii biyyichaa garuu hin dabalatu. Ruutoon kaabinoota isaa haaraa yoom akka muudu hin ibsine. Garuu paartilee siyaasaa adda addaa lammiilee Keeniyaa dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa keessa jiran akkasumas hawaasa waliin mari'achuun qaba jedhan. Ruutoon aangoo qabatanii waggaa 2 osoo hin guutin tarkaanfii kana fudhatan. Biyyattii keessa tarkaanfii akkasii kan baratame ta'uu baatus dheekkamsa uummata dhaggeeffachuun deebii akka kennan ibsanii jiru. Isa dhumaaf Keeniyaatti kaabineen hundi hojii irraa kan gaggeeffaman bara 2005 yoo ta'u, pirezidaantii yeroo sanaa kan turan Mwai Kibaki heera haaraa qophaa'ee sagaleen irratti kenname irratti waan mo'amaniif tarkaanfii akkasii fudhatan. Ruutoon dhiibbaa siyaasaa jala kan jiru yoo ta'u, dargaggoonni mormii jalqaban ammas itti fufanii jiru. Tarkaanfii kana garasitti namoonni qabeenya mootummaa qisaasessaa turanii fi
malaammaltummaan himataman akka itti gaafataman barbaadu. Kaan immoo pirezidaantii Ruutoonis akka aangoo gadhiisan barbaadu. Torban darbee Ruutoon dhaabbilee mootummaa keessatti baasiin jiru akka hir'atuuf tarkaanfii hedduu fudhachuu ibsan. Isaan keessaa imala gara biyya alaatti kaabinootni isaanii taasisan akka xiqqaatuu fi dhaabbatu. Bajatni giifti duree akka dhaabbatuu fi kaanis keessatti argamu. Dabalataan daballi miindaa kaabinootaa isaa fi miseensota paarlamaaf qophaa'ee akka dhaabbatu murteessanii jiru.